Ashama hordoftoota kiyya harka fuunee irra viidiyoo ajaa'ibsiisaaf baay'ee miidhagaa ta'e takka fuula kiyya irratti akkuma argaa jirtan dibadhee haala kanaan ofirraa luqqaaseetiin jira. Maarreegaa hin qaaquu tokko ni qopheeffanna jechuudha. Waan qarshii baasii hin qabne mana keessatti gatii salphaan fuula keenya miidheeffachuu dandeenya. Pirootiinii baay'ee of keessaa qaba hin qaaquun. Isa garaasaa keessaa qofa fayyadamuu qabna arra jechuudha. Maaliif isa bifa irdii kana hin fayyadamnu? Yaa waan baay'ee nu barbaachisu dhugumatti osoo fayyadamtanii nagalateeffattu hedheetiin yaada jechuudha. Erga hin qaaquu isa garaasaa keessaa fayyadamne sana booddee leemunii xiqqoo itti godhanna jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitan wantoonni nuun fayyadamne kun hedduminaan beekamee jira. Nama hedduutu irraa fayyadama. Garuu nuti faayidaa isaas hin beeknu jechuudha. Kanaaf egaa ani hedduu takka irraa gammadeetiin jira. Wallaahi fuulli kiyyaa hedduu takka na lallaafee lasna jedhe beeqa. Isa yeroo sanarra gammade caalee dibadhee guyyaa 2-3 booddee baguman dibadhe beeqa deebisee dibachuun qaba jedheeti wallaahi ofitti baay'ee tokko gammade jechuudha. Wantoota fuula keenya kanarra jiru hunda beeqa dibannee inni akkasitti ofirraa luqqaasnu wanta fuula keenya irratti nu baba'ee akkasuma waan fuulli keenya shufnu jedhu waa hedduu nu qulqulleessa jechuudha. Akkuma argitan egaa hin qaaquu fi leemunii jechuudha walitti erga rukutee booddee viidiyoo gabaabseen isinitti agarsiisa waan isinitti dheeratuuf jecha. Ilaa akkuma argitan fuulli kiyya baay'ee finnisaa ta'ee ture garuu amma alhamdulillah waan tokko dibachaa waan jiru fuulli kiyya hedduu takka natti tolee jira jechuudha. Warri buruushii xiqqoo qabdan buruushii meekaappiitiin dibachuu dandeessu. Ani garuu buruushii meekaappii yeroo tokko wayii biyya galeen ture achitti dhiise jechuudha. Saniifuu biyyatti na jala hafe waan ta'eef ammaaf buruushii hin bitanne inshaallah hagam bitadhutti ani isfeenjii mureetiin isfeenjiin fayyadame jechuudha. Buruushiin irra filatamaadha. Isfeenjiin immoo yoo mana keessa buruushiin qabaanne jedhetanii wallahi hedduu tokko hin qaaquun jechuudha. Hin qaaquun viitaaminii addaa qabdi. Pirootiinii addaa qabdi jechuudha fuula keenyaaf. Ani jarri arabaa kun hedduu fayyadamu. Maaliif fuula nama lallaaffisa akka gogaan namaa hin shunturre hin goggonne godha jedhanii dibatu. Kun kiliineesii yookiin sooftiidha jechuudha. Erga hin qaaquu dibannee hin qaaquuf leemunii dibannee kaane sooftii sana akkasitti ofitti maxxansuu qabna jechuudha. Sooftii haphii sooftiin tokko kayabbuu jira tokko immoo haphii jira jechuudha. Sooftii haphii sana ofitti maxxansuu qabna. Maaliif of jaallanna taanaan jaarsa keenyatti bareeduu barbaanna. Ofii keenyaaf ofii keenyatti bareeduu barbaanna. Fuulli keenya akka umurii malee nama guddaa nuun fakkaanne akka nu shushunturre godhachuuf akka fuulli keenya pirootinii viitaaminii babbareedaa of keessaa qabu nama hawwatu gochuuf yeroo ofii kennuu qabna jechuudha. Ergan jalqaba dibadhee keetiin sooftii ofirratti maxxanse sooftii sanarratti illee akkasittiin godhaatiin jira jechuudha. Maaliif sooftii kana waa hedduu as keessatti argitanii wallahi hedduu takka namatti tola. Ergan sooftii sanas irratti godhee sa'aatii tokkos haa ta'u walakkaa sa'aatis haa ta'u haala kanaan ofirraa luqqaase jechuudha. Sirriitti namatti qabata. Maaliif qoshaashaa fuula keenyarra jiru hedduu takka nu bareecha jechuudha. Fuulli keenyillee ofitti dhuga jechuudha. Hin qaaquu kana ofitti dhuga. Ani baay'ee takka na ajaa'ibsiifadha dhuga rabbi duratti hin qaaquuf leemunii hin dibadhu. Hin qaaquuf leemunii dibadhee hin beeku dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa koodha jechuudha. Dibadhee guyyaa 2-3 booddeedha kan viidiyoo kana gadi isiniif dhiise. Maaliif hedduu takka na ajaa'ibsiise jechuudha. Guyyaa 2-3 booddee fuulli kiyya hedduma tokko lallaafee manatti tolaa dhufe jechuudha. Yaa kanaaf akkan gammade kanatti hordoftoonni kiyyallee maan fayyadamne waan mana keessa jirudha. Waan saantiba tokko baasii hin qabneedhaan jedhani hedduma takka natti tolee akkasitti ofirraa luqqaasee dinqisiifadhee na bareede jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltanii maaliif fuula kiyyarra waan tokko waan jiru sirriitti na qulqulleessaa. Hin qaaquun kunillee fuula kiyyaaf akkasitti fuulli kiyya dhugatee jira jechuudha. Leemuniinis ni qulqulleessiti waan ta'eef leemuniin gaheen ishee waa qulqulleessuudha akkuma beekamu. Yaa hedduu takka hin gammade wallahi waan kana dibadhaa irraa fayyadama. Viidiyoon daqiiqaa gabaabduudha. Beekan gabaabsee isinitti agarsiise. Haala kanaan harkiseen fuula kiyyatti quncaase jechuudha. Waan kana sa'aatii tokko haa ta'u daqiiqaa 20 walakkaa sa'aatii erga inni isinirratti gogee kana ofirraa kaastu jechuudha. Maarreegaa kana qofaa miti hordoftoota kiyya
ani waan viidiyoo gabaabsuuf jecha waa lama sadiin as keessatti isinitti agarsiise jechuudha ariitiin haala kanaan giddii ofitti harkisaa jira jechuudha. Yaa maaliif fuulli kiyyaa akka sirriitti naa qulqullaa'u akka naa bareeduu fi gammachuu guddoon argadha jechuudha waan kanarraa. Namni of jaallatu uuma waan arge godhata jechuudha. Hedduu takka ofitti gammadeetiin jira. Fuula kiyya finnisillee na balleessee ture akkasuma immoo na guguraachatee ture. Namoonni tokko osoo umuriin isaanii nama guddaa hin ta'in fuulli isaanii shushuntuuree dafee nama guddaa fakkaatanii jechuudha. Sun of gatuurraan araboota yoo argitanii kifilii isaanii keessa waa hedduu jira jechuudha. Gosi dibataa sunuun viitaaminoota pirootiinii waa hedduu fayyadaman jechuudha. Inni immoo yoo kireema adda addaan fayyadamnu ta'e waan kana fayyadamuun salphaadha mana keetti. Kun immoo sukkaaraa fi timaantimiidha jechuudha. Sukkaaraa fi timaantimiin baay'ee tokko bareedduudha. Ergan sana dibadhee kee fuula kiyya hin niqanne jechuudha. Achumatti osoon fuula kiyya hin niqatin hinqaaquu fi leemunii ergan godhadhee haala kana ofirra luqqaasee raadhe. Kun immoo timaantimii fi sukkaaraa jechuudha. Timaantimii fi sukkaarri hedduu takka bareedaadha fuulaaf jechuudha. Kana qofaa miti hordoftoota kee waan isin fayyadudha waan ta'eef obsaan viidiyoo haga dhumaa ilaalaati. Isinillee warri mana xalabaa hojjetan gaafa madaamiin keessan manaa baatu waan kana godhadhaa. Torbee keessatti gizee 2 godhadhaa. Fuulli keessan hedduu takka isiniif lallaafee isiniif cululuqee isin bareeda jechuudha. Namni tokko fuuluma qamaacaa baatee deema. Of hin qaqqabatu, of hin laallatu, of hin miidhagsu. Namni fuula kiyyaaf maaliin dibadha maaltu narraa bareeda jedhee mana keessatti of qaqqabu waa hunda isaa hin tolfata jechuudha. Waa hunda isaaf yeroo kenna. Namni akkumatti of gateetuma gaafuma akkasumatti saamunaan dhiqateetuma oolummootu dhuga rabbi waanuma kaminuu hin qulqulleeffata hin jedhu wanti hundaa ofii keerraa jalqaba. Yoo of jaallatte waan hunda jaallatta. Akkasigaa timaantimiillee haala kanaan sukkaaraa wajjin walitti sukkuumee fuula kiyyatti akka inni sirriitti fuulli kiyya naa dhugutti jechuudha. Itti godhadhaatiin jira. Asitti immoo dhiqadhe jechuudha. Alhamdulillah erga inni dhiqadhe immoo kireemii viitaaminii niin qaba jechuudha. Kan aloveeraa irraa hojjetame dhiyoo kana viidiyoo isiniif hojjedhe isinitti agarsiiseen ture. Kireemii aloveeraa sana dibadhe jechuudha. Wallahi billahi ergan dibadhe guyyaa 2-3 ture hedduu tokko gammachuu guddoo tokko bakka fuula kiyya irraa argadhe jechuudha. Gaafa dibadhe sana jijjiirama guddoo yuunatti hin fakkaanne ergisi gaafa guyyaa 2 bulu bakka fuulli kiyya lallaafee natti tolaa dhufe jechuudha. Torbee keessatti gizee 2 yoo fayyadamne bareedaadha. Ani fakkeenyaaf aduu jimaataati kan jarri koo mana deemanii jimaata gizee hunda fuula kiyyatti maal godhachuun qaba jeetiin fuula kiyyatti waan ta'e dibadha jechuudha. Waan isaan mana deemaniif sa'aatii tokko sa'a walakkaa sa'aatii ofirra tursuun hin danda'a jechuudha. Akkasii like, share, subscribe godhan nama jaallattaniif share godhaa irraa fayyadama.